Harka fuunee hordoftoota Toobbaatii akkam jirtu. Oduu yeroo kanaa isin dhageessifna. Ibsi miidiyaa addaan cite. Oromiyaa News Network Onkololeessa 12/2020 ibsi miidiyaa hayya duree ABO'n kennamaa ture humna waraanaatiin addaan cite. Ibsicha kana kan kennaa ture hayya duree ABO Jaal Daawud Ibsaati. Ibsichi haala siyaasaa biyyattii irratti akka kan xiyyeeffatedha. Ibsichi kallattiin karaa fuula Feesbuukii ABO'n darbaa ture. Ibsichi jalqabee daqiiqaa muraasa booda humni waraanaa bakka ibsi itti kennamaa jiru cabsee waan seeneef addaan cite. Hayya dureen ABO's ibsa kennaa jiran waca ala irraa jiruun dhagayuun ibsicha addaan kutanii humnoota sana dubbisuuf yeroo gad bahan kallattiin mul'ataniiru. Ibsa kana gabaabsuuf gaazexeessitoonni achitti argaman dabalatee bakka bu'oonni hawaasaa to'annaa waraanaa jala akka jiran beekamee jira. Yeroo ammaa kana gaazexeessitoota kana lamman dabalatee namoota maqaan isaanii Abbaa Bilisummaa Waaqonoolee, Obsaa Guddisaa, Biqilaa Amaanuu, Dassuu Birhaanuu, Waaqayyoo Nugusee jedhaman buufata poolisii naannoo Shoferri kunis fi miseensoti kunii fi kunoo as jiru garaa gabbisaa fa'aa hundi isaaniitu mana hidhaa seena. Makiinaanis waliin hidha. Kan mana hidhaa seene miseensotii fi waanni akka ta'etu waan beeka keessa darbanii garii isaanii hiikamanii. Makiinaa sana akka seera biyya kanaatti yeroo qorannu makiinaan waan hidhamtuuf hin qabu. Makiinaa kana nu hubachiisaa inni gaafa. Makiinaa kana nu hubachiisuu dida. Asxaa nu hubachiisuu dida. Osuma deemnu biirokraasii keessatti deemnu koomishiinarii poolisii bira gadi. Koomishiinarii poolisii kuni warra poolis steeshin yookaan poolis xaabiyaa buraayyuutti akka makiinaa gadhiisan telefoonaan himee nuun jedhanii warri dhaqanii gaafatanii bira miseensoti ta'e. Achi dhaqamee yeroo gaafatamu yookaan gaafii koomaandarri hin jiru jedha. Gaafii nuyi xalaadhaan nutti dhufnee jedha. Olaanaarraa ajaji nutti dhufnee jedha. Olaanaan kun eessa? Ajaji olaanaan kun eessa? Qaama olaanaan keessa akka ta'e barbaannee dhabne hin beeknu. Makiinaan sun hangarraa achi makiina tokko akkatti dhumarratti maal nu jedhanii Oromiyaa waajjira bulchiinsa Oromiyaa dhaqaatii waajjira transport ministrii isaanii jalaa jechuudhaaf yakka achirraa xalaa fidaa xalaatti barreessaa jedhan xalaatti barreessanitti dhaqan lakki nuti nundi gaafonni kun beekaa isin namaasuuf akkas jedhu malee nundi laala murtii tokkitti makiinaa tokko gadhiisuuf eessarraa sii kennama hin beekfate haala kana keessa seenuu keessatti poolisii egaa silaatii ka sirna eegu seera eegu mana murtiirraa yoo yakka hojjette yeroo sanatti harkaaf harkatti yoo si argee si qabuu danda'a. Akka kanaatti achi mana murtiidha yoo murtiin kenname malee waan si qabuuf hin haa ta'uuti ajajni itti kenname ajajatti dhufaatanii badiin kasaa miti nama geessu nama hidhu kana keessa galamee jira. Kana keessatti egaa warra mootummaa keessa hojjetan kanatu yeroo yeroodhaan yaaddoo qaban dhufanii nutti miseensota hedduu qabu. Akkasumas warri siivilii jiran yaaddoo mootummaan kun akkatti jiruu fi akkatti Oromoo qabee jiruu fi dirreen Oromiyaa kun dirree waraanaa fi dirree hidhaa fi dirree waan ta'an akkatti isheen jirtu kana nutti mataa jiranii. Kuni haala yaaddisaa keessa darbine filmaatatti deemneeti furmaata itti goona kana fakkaataa eeggataatu kun hin taane filmaatichis danqabee mootummaan danqaa seenee jira. Kanarraa kaanee egaa kana hunda walitti dhufnee Oromoon rakkina kana keessa Oromiyaa guutuun uummati rakkina kana keessa jiraatu akka gaariitti ka odeessa isaa qabnuu fi ka mootummaa keessa jiranis ka odeessa isaa nuu kennanii fi kana caalaa biyyi caccabaa jirtu keessatti mootummaan giddu galeessa akkasitti caccabaa jirtu keessatti
mootummaa Oromiyaa dadhabsiisuuf jedhee immoo kana hunda Oromiyaa keessatti uumee jiru keessatti akkasitti itti fufuu dandeenya. Ka hojjetaan mootummaa waajjira Oromiyaa walii galaa gubbaadhaa qabee ammaanaatti rakkina guddaa keessa jiru. Keessaa yaa'ee deemuuf ka yeroo hundumaatti nutti himataa jiru. Gariinsaa Oromoo akkas rakkataa jiru arguun barbaadu. Kana keessaa yaa'ee deemuu qabna fayyada. Dandeettii gurguddaa warra qaban. Lakkoofsi isaanii immoo guddaa lakkisaa obsaa. Walumaan furmaata goone nagaadhaan deemu. Kanaan qabaa baanee kana hunda walitti cuunfinee ilaaluudha. Gaafatama isaa bahachuu dadhabe mootummaan ce'umsa. Mootummaan kun immoo caccabaatii jira. Tigraayichi baate kibbe akkasitti jira. Oromoon kana booda akkasitti danqaa kanaa fi gidiraa kana keessa jiraate guyyuu reeffa lakkaa guyyuu namni hidhama itti fufuu danda'a akka jedhu wal gaafanne beektota keenya gaafanne gorsitoota keenya gaafanne kana hunda baanee furmaati biraa hin jiru mootummaa ce'umsaa Oromiyaa dhaabuu malee akka jedhu kanaa jechuudha. Barbaachisummaa mootummaa ce'umsaa kanarraati ka'a. Kanarratti dabalatee akkuma dhiyoo ibsee fi yeroo adda addaatti ibsinu namni bahee galuu hin danda'u mana isaatii keessaati. Eessatti hidhamaa fi attamitti hidhamaa hin beeku jechuudha. Galum kabari berganti setelah santu kajera. Tenaga.